Jirtu ummata biyya akkam jirtan hundi keessanuu bika jirtanitti nageenyi keenya salaamtaan isin haadha qabdu isinin jecha na dhageessanii dhiiroo. Warreen dhiyoo jirtanis fagoo jirtanis meegaa akka nu dhageessan mana keessatti mallattoo nu godhaadha. Harka keessaniin nu dhagee akka jirtan neetworkiin akka nagee qabdu nu ibsa akkasumatti taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer godhaa gara hundatti ergaadha. Akka gartee obboleeyyan keenya warreen biraatis laayivii jiraachuu keenya kan qoo qabaatan xiqqoo dhibaayotiin dhufe sanumaafuu dhihaadhaa isiniin jenna. Barreessaa mana keessatti harka keessaniin jajjabaadhaa barreessaa akkuma quba qabdanitti gaa tiktaakiin kuni roorroo isaanii nurra jabeessaniiti jiranii isin ammoo harka keessaniin taaptaap godhuu hin dhiisina, sheer godhuu hin dhiisinaadha. Ogguun ani haasa'u gartee xiqqoo if dagattanii calanjeena san keessatti yaada keessanis Gaaffis yoo qabaatan numa barreessaadha. Itti aansuudhaan warreen gartee gama duubaatii oduulee biyya keessatti deemaa jirtuu fi akkasuma sanitti rakkoo jireenyaa tan ammaan tana mootummaan furmaatatti hannuu diddee irraa gartee inumaatu guututti gartee dubbachuutti hin jirre kanarraayis mee yaada kee tokko tokko nu dhiyeessi jechuudhaan waan adda addaa gartee natti ergaatii jirtan niin harkaa. Garuu akkuma gartee quba qabdanitti wanni irraa dubbatan tuni guututti gartee information gahaa qabaachuudha nama barbaachisa. Xiqqoo gartee haalata ikonomii biyyattiidhaatii fi waan takka waan deemaa jiru tan mootummoonni addunyaadhaa takkaa'u gartee World Bankidhaa fi akkasumas mootummaan Afrika Unioniin oduu baasaa jirurraa fa'a waliin fufunaannee yeroo gabaabduu keessatti waa gartee qophii keessatti isiniifin dhiyeessa jeetiin abdadda akkasuma sanitti oduu ammaan tana deemaa jirturraa keessaafuu lola Iraanii fi Ameerikaa jidduutti yeroo hedduu nama dhibaa lolli silaa'uu gartee Iraanii fi Ameerikaa qofa odoo hin taane Iraanii fi Israa'elis walumaanii amma immoo akkaataa gartee silaa guyyaa irraan tanaa qophii pirezidantiin Ameerikaadhaa nuu fi Iraan marii teenyatatti walii gallasan itti mallatteessuudhaaf guyyaa aladaa kana ni gaggeessina jee guyyaa ala dubbachuusaa sana isinii himaatiin ture. Eda yeroon laayivii ture yoo yaadattan warri gartee yeroon ani laayivii ture na hojii turtan akka keenyatti eda akka keessanitti garuu ganama ta'uun oolu warreen fagoo jirtan jechuudhaa fi duuba gaa lolli Iraanii fi Ameerikaa jidduudhaa wanta akka gartee Iraanii fi Israa'el kuni mootummaan Israa'el waliigaltee tana waan laaquu barbaaduuf jecha akkasuma san warreen gartee Ameerikaa keessa jiranis kan pirezidantii wajjin yaada garagaraa qabaatan yaada kana duraa balleessuun oolan jee waan takka isinii himaatiin ture galgala. Akkasuma sanitti guyyaa irraan tanaa oduun akkasiisan ifatti as bahaati jirti. Warreen pirezidantii Ameerikaadhaa duraan deeggaraa turan amma immoo akka isan deeggarretti warri dubbachaa jiran. Akkasuma sanitti mariin Iraanii hojii godhaa turan tuni tan galma hin gahinii. Inumaatu wanni gartee itti karoorfannee fi bikka amma gartee lolli kun itti dhaabbachuudhaaf deemu kuni walii hin baadhatu jechuudhaan yaada garagaraa barreessaa jiranii maal akka jechaa jiran isiniif hin himuudhaa ta'a. Akkasuma sanitti eda galgala mootummaan Israa'el Libanaan akka malee haleelteetu turte garuu arraan tanaas itti deebi'anii naannoo kibba magaalaa Beirut tan gartee amma dura warri Iraan saraaraa diimaadha jedhanii itti mallatteessanii akkasuma sanitti warra Israa'el irratti lola banan torbaan dabre keessa har'aa haasofne san arraas bikka hedduu haleelaniiti jiran. Inumaa gartee namallee nama hedduudhaaf xanjaanii odeessaa jiran. Haleelan tuni achi qofallee odoo hin taane gaa miidiyaaleen biraa irraa haasawaan jiru garuu Gaazaa keessallee akka malee lola gaggeessaa jirti warri Israa'el jechuudha. Kana ilaalchisee mootummaan Iraan gara humnoottan isaanii kan adda addaatiin akkasuma san olaantoonni gartee warri IRGC faanis reefuun tana akka ibsa baasaa jiranitti yeroo gabaabduu keessatti odoo aduun boruu hin baane deebii Israa'el godhuu qabnaa jedhaniiti dubbatanii jiran. Akkana jechuun yeroo gabaabduu keessaa misaayiloonni gara gartee samii Israa'el dhufee gartee ibsuudhaaf qophiidha jechuu isaaniiti. Kana silaa gartee isiniif haaree ta'uu qabu maaliif amma duraa sirraa dubbanneeti jirra. Akkasuma sanitti dubbii guddoon marii tana laaqu.
Iiraanii fi Ameerikaan akkatti waliin galle godhuudha. Lolli kuni lola yeroo dheertuudhaa deemu godhuudha. Mootummaa Iiraan tana dadhabsiisuudha wanni kana keessa jiru. Garuu immoo mootummaan Iiraan nuti Libanaan lafatti hin dhiifnu jechaa jiranii kanarraas wanta takka isiniif hin himu ta'a. Itti aansuudhaan mootummaan Israa'el yeroo ammaan tanaa marii haala nageenyaa takkaa agartee sekuritiin biyyattiidhaa goda isaanii keessatti marii gaggeessuudhaaf deeman jedhaniiti odeessaa jiran. Security Councilin biyyattiidhaa goda jala jechuudha. Silaa agartee lafarratti miti walgahii isaanii gurguddoo godhan bankara agartee bikkatti dhohatan lafa jalatti achitti agartee walgahii yeroo ammaan tanaa eegaluu deeman jedhaniiti gaa miidiyaaleen odeessaa jiran. Kana qofallee odoon taane oduulee biraatis hedduudhaan isinii qaba. Fakkeenyaaf mootummaan Qatar Iiraanii wajjin lola kana keessatti akka hariiroo bareedduu qabaachaa turte takkaa immoo maallaqa agartee gubboo kan ta'ee fi akka Iiraan isaan hin haleellee godhaa turan jeetiin isinii himaa ture. Guyyaa kaleetii fi arrallee gareeleen warra Qatar Iiraan keessa jiran marii ammaan tana Ameerikaa fi warri Iiraan itti waliigalaa jiran tana akka agartee daddafanii itti mallatteessan irratti warra Iiraan kadhachaa jiran jedhaniiti gaa odeessaa jiran. Kanarrattis mariin eessa akka geessee jirtuu fi inumaatu breaking newsiidhaan isinii himuudhaa ta'a waan kanarratti. Itti aansuudhaan mootummaan Ameerikaadhaa Iiraaniin Israa'el irra deebitanii hin haleelinaadhaa ammaan tana jechuudha. Arra galgala kana jechuudha. Irra deebitanii hin haleelinaadhaa jedhee pirezidantiin Ameerikaadhaa yoo xiqqaate doolaara biiliyoona 10 isiniifin kannaa jedhaniiti Iiraan kadhachaa jira jedhaniiti gaa odeessaa jiran. Oduun tuni oduu ammaan tana gadhiifamtee jirtu tanarraas gartee waan isinii himuutu jira. Akkasuma sanitti pirezidantiin Ameerikaadhaa reefuun tana piraayim ministericha warra Israa'el akkuma marsaa amma duraatti jechoota babbadaadhaan arrabsuusaa miidiyaan gabaasaatii jiran. Akkuma gartee amma dura isinii himaa turre sanitti pirezidantiin Ameerikaadhaa ati namticha jecha badaa itti fayyadamee mariin ani gartee godhee lola dhaabuudhaaf deemu kana balleessuudhaaf tattaafachaa jirta. Waan nuti isin jennu yoo kan goone taate inumaatu gartee wanni yeroo gabaabduu keessatti wanni nuti gartee barbaannu galma nuuf geessi ati immoo adaba godhattee yoo hin teenye gargaarsi nuti isinii kenninu takkaa gartee gargaarsi mootummaan teenye isinii gootuu fi eegumsi gartee nuti isinii godhaa jirru kuni isin jalaa miliquun ol yaada jiru pirezidantiin Ameerikaadhaa irra deddeebi'ee sodaachisaa jira jedhaniiti odeessaa jiran. Yaaduma san irratti gaa reefuun tana mootummaan Israa'el marii lafa jalatti gartee gaggeessaa jiran jedhaniiti gaa odeessaa jiran. So kana qofaa miti waa hedduudhaan harkaa isinii qaba. Isiniifin himaa tartiibaanii garuu harka keessaniin taaptaa godhuu hin dhiisinaadha. Egaa sheer godhaadha. Akkasuma sanitti gurupiilee adda addaa ta'an gartee gama duubaa jirtu bikkatti ergitanittis ergaadha. Warreen gartee mana keessa jirtan mee taaptaa binaanarraa meeqa jenna? 100 jenna moo 150? Mee barreessaa isin mana keessatti warri mana keessa jirtan meeqa jennarraa? Kuma 200 ta'ule 200 naa taatee jirti. Hayyee itti fufaa 200 jettanii itti fufaa harka keessaniin taaptaap godhaa koppilingii godhaa sheer godhaadha. Sirriitti warri mana keessa jirtan walittis himaa wal yaadachiisaa. Harka keessanii garuu taaptaap godhuu hin dhiisina. Kalee ni yaadatan odoon live irra jiruutiin odoon oduu isinii himaa jiruuti. Hoggulam afaa gartee tiktaakiin laayina keessa na baasee ture kalee galgala. Arra gartee akka akkas hin taane ni beeytan tiktaakiin gartee afaan Oromoodhaa baree jira. Keessaafuu AI'n isaanii afaan fixeeti jira. Waan ani himaa jiru tana gara afaan Faranjiitti gartee jijjiireeti natti as garagalcha. Natti hima mana keessatti niin harkaa waan isaan barreessaa jiranii. Saniifuu gartee isiniifis akkasitti himuun oolu isaanis gartee akkasitti hubachaa waan jiraniif jecha
oduu nuti asirratti dhiyeessinu tana akka nuti gaggeessaa jiru kanatti irraa gammachuu hin qaban jechuudha. Tana irraanfatina irraa gammachuu hin qaban. Tanaafuu gartee taap godhuun hedduu murteessaadha. Harka keessanii sheer godhuunis hedduu murteessaadha. Yaada irra barreessaa cal jettanii gartee hin taane yoo gartee cal jettanii teessan taate warreen mana keessa jiru kuni aktiif tahee oduu tana dhageeffachaa jiru takkaa immoo chaanaalli kun gartee kan warra gartee dhugaa hin taane takkaa nama hin taane warra gartee baatii jaaniin saniitu gartee daawwachuuf jira fa'aa jaanii shakkuu ni danda'an. Tanaafi gartee dhiibbaa adda addaa irra godhaa jiran jechuudha. Okay? Akkasitti gartee san hunda quba qabaadhaadha. Dhugatti oduulee gartee hedduudhaatu jira. Taniin gartee isinii irraa himurraayi. Dura dursoo oduu ajaa'ibaa takka taniin isinii himu guyyaa kaleedhaa mootummaa pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigalteen nuutii fi Iiraan walii mallatteessuudhaaf deemnu tuni waliigaltee pirezidantiin amma dura Obaamaan mallatteesse san ni caaltii jedhee dubbachuusaa isinii himeetiin ture. Waliigalteen san maqaa JCPOA jaaniin beekamti bara 2015 pirezidantiin Ameerikaa Obaamaadhaa fi warri Iiraan walii mallatteessaniitu turan. Walii mallatteessuun tuni sababa gartee Iiraan akka nikulara hin jaaranne inumaatumaasis nikulara isaanii kana eegumsi irra godhamee kaameraan adda addaa irratti hidhamee dhaabbanni nikulara addunyaadhaa yeroo fedhetti dhaqee akka to'atuufi. Kana keessatti Iiraanis gartee gaasa isaanii xiqqoo akka gurguratan horiin isaanii kan gartee Ameerikaan adda addaatti irraa qabde doolaara miiliyoona 400 ga'u akka dabree gara Iiraan seenu kan godhe jechuudha. Proogiraamni san hojiirra ooluudhaaf yoo xiqqaatte amata 2 ol fudhatee jaaniiti warreen keessa beekan odeessaa jiran. Garuu guyyaarraan tana pirezidantiin Ameerikaadhaa kan duraanii Obaamaan yaada isaa gartee irra tuffii takkaa'u gartee daddarbaa pirezidantiin Ameerikaadhaa isa kanarratti guyyaa kaleedhaa gaggeesse saniif deebii godheeti jira. Akka gartee deebii isaatti yoo dhugaa dubbanne marii ammaan tana gaggeessaa jiran kanaa fi waliigalteen Ameerikaa fi Iiraan amma godhaa jiran tuni waliigaltee nuti amata 2015 dura goone san hin geessu. Dhugatti waan Iiraan barbaaddu kan yeroo tana harkatan fakkaatti malee yeroo nuti isaan hojii marii goone san akka gartee bikka ammaan tana Iiraan geessa kana akka hin geenyetti waan nuti waliigallee jirru jarri kuni balleesse jechuudhaani pirezidantiin Ameerikaa duraanii pirezidanti Tiraampiti qubalaachaa jira. Inumaatu gartee yaanni isaan amma gaggeessaa jiran kuni yaada gartee riisoorsii adda addaa takkaa'u gartee horii biyya tanaatii fi uummata biyya kanaa rakkoo keessa naquu malee gaaza qaaleessuu malee ikoonomii addunyaadhaa laamsheessuu malee wanni isaan harkachaa jiran hin jirtu jechuudhaani deebii deebisaafii jira jechuudha. Akkasuma sanitti gaa yaada kanaa wajjin wal qabatee gareeleen biraatis keessaafuu warreen isinii himaa ture keessaa warreen pirezidantii Ameerikaadhaa deeggaraa turan lola kanarratti pirezidantiidhaan Iiraan tana hombolchuu qabda gaaza isaanii dhuunfachuu qabna inumaa mootummaa biraa gartee bikka sanirra haayuu qabna ja'anii warreen dhiibbaa adda addaa godhaa turan. San arraan tana garuu pirezidantii Ameerikaatti garagalu jiran fakkaatti. Warreen akkanaa kuni seenetoroota dhaabbatoota adda addaa warreen gartee laabiistii biyya Izraa'el haalaan deeggaran fa'aadha. Akkasuma sanitti mootummaan Izraa'elis pirezidantii Ameerikaatti garagalaati jirti. Kana keessaa haleellaan isaan guyyaarraan tanaa magaalaa Libanaanii fi akkasuma magaalota Libanaanii fi keessaafuu magaalaa guddittii Beeyruut karaa kibbaa keessatti gaggeessan kuni inumaatu rakkoo Ameerikaa qofaaf odoo hin taane warra Iiraanii wajjinis akka malee walitti gargalchuudhaaf teessi jaaniitika odeessaa jiran. Kanarratti qacollotti gartee booda keessa gabbu'ee isiniif hin himuuta. Dubagaa yaanni kuni kan bikka lamatti adda bahee jiru waluma fakkeenyaan marii Ameerikaa fi Iiraan gaggeessaa jiran kana keessatti biyya Iiraan keessattis akkasuma sanitti warreen marii tana hin jaalanne takkaa'u gartee walgahii tana hin jaalanne keessaafuu gareen haardlaayinii tan jaaniin tan biyya Iiraan keessa jirtu
ministeera haajaa alaa biyya Iraanii fi akkasumas dubbii himaa paarlaamaa biyya Iraan isaan lachuutu daddaffitti aangoo isaanii akka gadhiisan inumaatu jarri lameen kun nuu fannifamuu qabanii. Jarreen kun warra biyya gurguree akkamitti Ameerikaa wajjin lola kana gaggeessinee dura deemtoota keenya hedduu dhabnee isaan kun biyya gurguruu bira dabranii Ameerikaan waan barbaaddu akka harkatturratti akkamii walii galan jaaniiti hiriira guddaa arrallee gaggeessaati jiran. Kanarratti mootummaan Iraan gara haaniin keessaafuu gartee gareeleen hardlaayiniidha. Eega gartee warri Israa'el Libanaan tan haleelan booda yaada garagaraa akkaawuntii isaanii tan X gubbaa irrattii fi akkasumas miidiyaaleen warri Iraan reefuun tana yaadota isaanii qindeessaniiti himaa jiran. Inumaatu nuutii fi Libanaan warra gartee aksasii odoon taane takkaa'u gartee warra paartinarii odoon taane nuuti qaama tokko nuufi Libanaan adda baasuu namni danda'u hin jiru. Yoo nuufi Libanaan adda baafna ja'anii lola kanarratti gartee Libanaan miidhanii takkaa'u Libanaanii fi nu adda baasanii akkasitti gartee Libanaan ka gartee kophattichi baafatanii lola irra banan taate Iraan marii waliigaltee tanas guututti quban qabdu nuti karaa lolaatti garagalle jechuudhaani olaantoonni warra Iraan gara isaaniitiin barreessaa jiran. Akkasuma sanitti inumaatu haasoonni warreen gartee Iraan kanarraa guun isinii himu poolitishaanota isaaniitii miti halaalamuu qabu. Keessaafuu gartee abbaa saragaachiidha ergamaadha. Ministeera haajaa alaa haa taatu malee akkasuma sanitti jaalabaaf takkaa'u gartee dubbii himaan paarlaamaadhaatis ergamaadha. Reefuun tana itti gaafatamaan security biyyattiidhaa kan waliigalaa akka kan gartee directly Mustabaa Hameenitti kan riippoortii godhu waa'ee securityidha jechuudha. Iraan keessatti gartee isa inni kuni yoo xiqqaattee gartee pirezidantii oli akka aangoo isaatiin reefuun tana haasawa ajaa'ibaa tokko gartee akkaawuntii isaa gubbaarratti barreesseeti jira. Waa xiqqoo gartee irraa sin garsiiseetiin dafee haasaa daddafaatii laalaadhaa warri gartee kunoo akka gartee na duuba gartan kanatti kuni kan afaan faranjiidhaatiin barreesse akkasuma sanitti afaan isaaniitiinis barreesseeti jira. Gabaabinatti wanni inni jechaa jiru nuufi Libanaan qaama tokko lubbuu takkaa jechaa jira. Libanaan jiruu teenyaa jechaa jira. Okay? Qaceeloo dhageeffadhaa waan isinitti himaa jiru. Libanaan jechuun dhiiga keenyaa jechaa jira. Nuufi Libanaan hariiroo walitti qabne jechaan jiru. Nuufi Libanaan warra gartee waltahee diinarratti lola banaa jiru jechaan jiru. Okay? Qalbiidhaan dhageeffadhaa waan isinitti himaa jiru. Libanaan jechuun Iraan jechuudha jechaa jira. Okay? Hanqasuma qofaan gartee isin dhageessuu barbaada. Maaliif booda gartee akka confusing ta'an. Isa jirti iskiriiniin teenyatti. Na dhagaa jettaniimi. Warri ammaan tana dhufaa jirtan hundi keessanuu dhiyaadhaadha. Garuu harka keessaniin taaptaap godhaadha. Gooliin har'aan tana qabnu 200 jennee jirra. Akka gartee fakkaatutti xiqqoo akka qocaatti gartee suuta deemaa jirtanii warreen gartee taaptaap godhaan jirre warreen ammoo egaa isinii meetiin jira maduraasi warreen gartee quba keessan hedduu jaalattan takkaa'u gartee akkaawuntii teessan hedduu jaalattan taaptaap godhuun bilaashii sheer godhuun bilaashii tiktaak irratti akkasuma sanitti koppilinkii godhuunis bilaashii tanaafuu godha. Okay? Wanni isin kabaltan takka illee hin jirtu isinii jechuuf. Akkasumami wayin sobe warri mana keessa jirta wayin sobe kaniin sobe natti fakkaattu taaptaabiin bilaash koppilinkiin bilaash sheer godhuun bilaash isin galtee garuu Oguu gartee oduu isinii dabarsinu irreedduun keessan akkaataa YouTube irra dheeyxanii YouTube irratti gartee itti arkachuu dandeessan
hin beeytan takkaa gartee viidiyoolee mummuraa tiktaakii gubbaarratti arkitaniiti guutuu laaluu barbaannaa guutuu isaa eessarraa arkan nafaa jettanii na barreessaa jirtanii warreen akkasii san akkumaan gama duubaatiin illee isinii himutti peejiiti jetana gama profaayila irra godheetan linkiidhaatu jira linkii sana guutuu hitan feesbuukii kiyya yuutuub akkasuma san gara gartee telegiraamaatu achi gubbaarra jira dheeyxanii akkaawuntii isin geessaa achitti guutuu isaa daawwachuu ni dandeessan ammaasis waliifillee gartee qooda sheer godha kanarratti hogguu gartee yuutuub bira dheeyxanis sabskraayibii godha walii qooda gara feesbuukitiinis akkasuma sanitti gartee dhaqaatitii faaloo godha laal waan takka takka qaceelootti hubaddaa dhugaa irra hedduun keessan gartee akkaawuntiin ta'e nama kanaa ol qabaachuu qabdi namni hedduun gartee daransi faaloo godhuu qaba jettanii gartee natti ni barreessitan naaf gala wanni takka tanii naan hin goone immoo akkaawun warra gartee maali faalawara kijibaa bitachuun fadhu okay faalawara kijibaa gartee bitadhee akkaawuntii tiyyetti guddisuu hin barbaadu dhugatte tanaafu dhuga hedduu gartee nama qaanyeessa uummanni keenya hedduu nama qaanyeessa maaliifi waan ifii kana jaalachuu hin geenye madura akkuma gartee irra deddeebinee haasofnitti waa oduu babbareedduu dhagoonii fedhan waa hunda gartee arkachuu ni barbaadan garuu immoo qooda gartee wanni kun nuuf gaariidha jaanii itti yaadanii itti dhageeffamtee faaloo godhanii jala deemanii gartee barreessuurraa dhugatti gartee itti ulfaata. Okay? Wanna kana hanu ummatuma Oromoo qofaa qaba beeka. Ummanni biraan qaban. Maaliif yeroo hedduu gartee irra deddeebitan isiniin ummanni keenya lakkoofsaan nama dila kana ta'e garuu immoo namnuma muraasni oduu addunyaa takkaa gartee waan isaanii hordofanii jala deemanii gartee laayikii godhuu sheer godhuun takkaa faaloo godhuun lakkoofsi xixiqqaan kuni haalaan nama salphisiisa. Yeroo takka takka hogguun gartee akkanan laalu amma fakkeenyaaf dhiyeenya kana warreen poolitikaanonni gaa Oromoodha tokko tokko ABO'n akkamitti faannoo fi TPLF wajjin marii gootii jaaniiti irraa haasawaa jiran viidiyoolee akkasii san nama hedduutu natti argee yaada kee asirra kan hadhuu naan jettanii gartee niin arga beeka hoggaa gartee bikka ABO dhaabbattee ilaalte waan isaan marii warra Tigreetii fi warra Fannooti wajjin godhaniif xiqqoo gartee akka nuti keessa jirru kana hogguu ilaalte bikka isaanii dhaabbattee hogguu ilaalte yaanni isaanii namaaf gala yaanni isaanii gartee dhugaa ta'uudhaa miti beeka bikki isaan irra dhaabbatanii nuti gartee jara Amaaraatii fi jara Tigreetii wajjin marii godhuu qabna jechuun isaanii takkaa walii galtee godhuu qabna jechuun isaanii namaaf gala okay yoo qaceellotti hubatu taate sila akka Oromootti isaan waan san godhuun irra hin turre okay politika feete deeggari karaa kanatti feetu ABO deeggari feetu mootummaa deeggari ana akka kiyyaatti ABO'n yeroo isiin gartee fannoodhaa fi TPLF wajjin akka isaan walii galtee godhan hin barbaadu akka kiyyaatti sila isaaniitu dura deemee gartee isaan kun akka gartee dhaaba guddaatti dura deemanii akkuma gartee gaafa duraanii warri TPLF ifii isaaniitti waraana isaanii jabeeffatanii OPDO jaaranii gareelee biraatis jaaranii akkasitti gartee biyya Itoophiyaa mootummaa duraanii kombolchansanitti Oromoonis sila ifii isiitiif jabaattee warreen gartee naannoo adda addaa hunda waliif fiddee akkasitti gartee yoo silaa tarkaanfatu taate hedduu bareedaadha. Saniitu gartee nu boonsa. Saniitu gartee olaantummaa teenya galmaan ga'e. Okay? Garuu immoo nuti ammallee gartee saba guddaa taaneeti Amaaraa fi Tigree wajjin wal cinaa dhuftee teebila tokkorra teessee hoguu gartee akka wal qixaatti marii gaggeessitu taate isaan kun siyaamanii ati gartee isaanii hojii dhiyaattee hogguu marii gaggeessitu gara politikaatis gara istiraatejittis akkasuma sanitti qabxiilee silaa gartee isaan kun qabsoo isaanii qabsoo uummata Oromoodhaa gaggeessaa itti jiran kun haalaan dadhabbii keessa akka jirtu garsiisa. Tana qaceellotti hubaddaa anarraan tana kan isiniin hin jaa boru gartee isin waan biraa dhaga'uuf teessan arguudhaaf teessan.
Oromoon arraan tanaas biyya keessa taga warreen gartee aangorra jirus warreen gaara keessa jirus yoo gartee akka dura deeminsaatti akka gartee olaantummaa ummata qabanitti sagalee guddoo tanaan yoo kan hin deemne taate yoo kan hin tarkaanfanne taate amma laal waan takka ta'e isin dhugatti gartee feetan jaalattanis jibbitanis tan bilisiginnaan harkaa qabdu takka bilisiginnaan nuti ummata Oromooti bikka buunaa ja'aniiti jiran. Okay? Akkasuma sanitti mootummaa Itoophiyaa keessatti harka irra guddaa bilisiginnaa torkaa qaba. Okay? Gaariin takka wanni bilisiginnaan goote mootummaa Itoophiyaa tana hogguu gaggeessan warreen kutaaleen hundinuu gartee akka gahee isaanii harkatan goote mootummaa jaaruu irratti. Okay? Fakkeenyaaf ummanni Itoophiyaadha dhibbeentaan 54 ol Oromoo yoo ta'e takkaa gartee dhibbeentaan 55 yoo Oromoo ta'e PP'n dhibbeentaa 55 kursii fudhatteeti jirti jechuudha. Amaarri dhibbeentaa 35 takkaa dhibbeentaa 40 yoo taatu taate isaanis dhibbeentaa hanqasan kursii fudhatanii jechuudha. Tigreeno miiliyoona 3 yoo taate miiliyoona 3 saniini kursii fudhachuu qaban takkaa gartee parsantii 5 ta'u parsantii 3 ta'u fudhatanii jechuudha. Okay? Kana wanni ta'uu qabu. Lakkoofsi guddaan biyyattiidha. Tigree hojii wanni itti walqixa ta'uuf hin jirtu. Poolitikaa keessatti. Akkasuma san Amaaraa hojii wanni itti walqixa ta'uuf hin jirtu. Okay? Tuni waan gaarii PP'n goote irraa takka. Maaliif yoo gartee amma dura yaadattan Mallasaan maal godhe? 30, right? Ni beektanii miti? Mootummaa isaa ijaarrachuudhaaf. Oromoo, Amaara, Tigree isaan kana sadeenuu walqixa godhe. Or EPRDF. Akkasitti itti fayyadamanii turan. So wanni kanaatu ni gartee hedduu nama dhageeffachuu qabdi. Uummanni keenya gartee waan akkanaa kana keessaa bahuu qaba. Kuni akkaataan itti ta'uu danda'u yoo nuti gartee waan keenya jabeeffanne qofa. Ni gartanii mana keessatti hoggunan waan Oromooti irraa haasoo eegale kutan. Akkana laal waan Oromooti irraa goo haasoo eegale yaa'an mana keessa. Dhugaan jirtu garuu dhugaan jirtu. Mana kana keessa namni lama haa hafu yooni angartee nama lameen san itti rakkadhee waan haaree dhageessisee akka gartee isaan iftahanii guddina gartee sammuu isaaniitii fi beekumsa caalaa akka harkatan yooni godhuu danda'e irratti hin hojjedha. Tana gartee quba qabaadha. An nama diloomina irraa faayidaan qabu wanta hin qabu fadhinnaan qabu. Namni heddummaatee gartee namni humni mana keessa taa'ee jinni saniifi miti. Namni 10 hawaan takka irratti walii galu nama 10 gartee kan waliin galle caala. San gartee hubaddaa. Waa hunda yeroo hunda gartee warreen tanaafi gartee bar poolitisaanonni Oromoodhaa cinaan girrisaa maasmaali faarsee bulaa jinni je'anii gartee maqaa adda addaa wanni baasaniif girrisaatu hedduudha nu keessa. Girrisaan bika jira. Girrisaan kun beekaa bika hin qabu. Girrisaan bika hin qabu. Bilisiginnaas girrisaan feetu beekaa. Okay? Bilisiginnaan girrisaan feetu. Abaaboon girrisaan feetu. Warreen gartee biyya alaa keessa jiru kunis poolitikaanonni adda addaatis girrisaan fedhan. Maaliif? Girrisaan ejjennoo hin qabu. Girrisaan bikkuma gartee waa oowwe dhaqeetuma achii gartee harka dhawa malee. Okay? Ejjennoon qaban. Tanaaf gartee nam tokkollee nu girrisaan fedhu. Amma fedhan deemanii girrisaan Jawaar deeggaran girrisaan akkasii girrisaan ajaanii waan fedhan haasoni. Dhugaan isin hin jaabeeqa. Jawaar mataan isaa girrisaan fedhu. Mee girrisaaniin fedhe jee haa barreessu waa girrisaadha. Hin fedhu Jawaar girrisaa. Maaliif? Girrisaan ejjennoon qabu. Okay?
Girrisaa irratti abdattee waan takka uumuus hin dandeessu. Okay? So tana hubadhaa. Ani isiniif hin himu. Isin warri mana kana keessa jirtan girrisaa hin ta'inaa. Girrisaa irraa fagaadhaa. Okay? Maqaan san akka isinitti hin maxxanne. Okay? So itti fufna oduu teenya harka keessaniin garuu taap godhaa, koppii linkii godhaadhaa, sheer godhaa. Dhugatti gartee yaa rabbi girrisaan hin godhin. Anillee gartee kan girrisaan taane qacollotiin irratti hojjechaa jira. Ani takka girrisaa ta'e hin beeku ammoo fuuldurallee gartee kan hin taane maaliifi jabeenyi gartee girrisaadhaa oni bikkayyuu waan jiru jecha. Girrisaan Facebook irra ni jiran yoon beekne taate TikTok irra hedduu jira. Akkasumas YouTube irraas ni jiran. Bikkayyuu jiran isaan. Okay? Isinilleen bikka san irraa fagaadhaa. Tanaafi gartee waa hundarra nama ejjennoo qabu. Jaaladhu. Yoo yaada isaatillee hin feene taate dhugaan isinin jaa beekaa. Yoo yaada isaatillee hin feene nama ejjennoo qabu. Okay? Ejjennoo isaa waan beektuuf jecha ejjennoo isaa saniif jecha gartee nama san kabaji. Okay? Namni immoo ejjennoo hin qabne siifis diina mataa isaatiifis diina. Because deemee hulaa hunda dura dhaabbata. Laala amma fakkeenyaaf ABO boodhaatuni xiqqoo malee girrisaa ta'u jirti. Mataan isiidhaatu maaliif? Taraa dabarte jerumatti TPLF kana wajjin marii godhaniiti turan. Taraa dabarte. Yaada eenyuutiin? Yaada warra TPLFin gatta'anii marii godhanii walii galanii mootummaa jaarrajanii dhaabbata wahii jaarratanii Washington DC'tti gartee wanta godhanii ibsa godhanii. Okay? Warri bilisiginnaadhaa xiqqoo malee maraatee akkamitti gartee mootummaan nurra jaarratan odoo mootummaan jirtuu yaanii iyyanii. Okay? Boodarra maal ta'an? Warri TPLF hayyee nuti mootummaa walii galla yaanii wanni san gartee if duba deebitee diigamte. Amma hoo haaretti hogguu gartee TPLF haaretti mootummaa wajjin lola godhuudhaaf kaan gara gartee gargaarsa Eertiraatii fi gargaarsa Suudaanii fi Ijjiptii fi kana hundaan tsamdoo jaanii maqaatti baasanii haaretti kun ammaasis jaaraati jiran. Bakka isaan meeshaadha jechuu beekaa. Kanuma arkeetu olii gad oofaa jechuudha beekaa. Namni istiraatiijii qabu, namni gartee ejjennoo qabu waan kan amma dura goonee jirra. Laal, waan kan amma dura goonee jira galma nuun geenye. Amma immoo karaa biraatiin itti laallaa jettee silaa itti yaaddee karaa saniin deemuu qabda. Awwanni gartee jarri kuni ejjennoon qabanii, istiraatiijiin qabanii, poolitikaa hin beekanii, propagaandaa hin beekanii, lolaas godhutti hin jiranii. Wanni nani isiniif jiru tanaa beekaa. Lolamuudhaaf qabxii afuraniin isinii himaa ture mooyuu danda'uu qabda. Lola gaggeessuudhaaf. Lola irratti injifannoo galma geessu tan gartee ati qofa odoon taane tan miidiyaan kee qofti raasa'u odoon taane tan miidiyaaleen addunyaatiilleen siif mirkaneessu. Taragaadhaa hojii deemtu jechuudha. Okay? Wal faana gaggeessuu qabda. Amma laala mootummaan Israa'el tuni biyya torba faa keessatti yeroo takkatti lola gaggeessaa turte. Biyya torba keessatti. Okay? Yeroo takkatti mootummaan Israa'el lolaan injifachaati jiran lolaan garuu poolitikaadhaan haalaan kufaa jiran. Poolitikaa lola isaaniitiin propagaandaadhaan akkasumatti kufaa jiran. Dipiloomaasiidhaan kufaati jiran. Okay? Kana hunda gartee hogguu waliin laalte lolli isaan biyya torba keessa godhanii gartee akkasitti samiirraan biyya namaa diiganii injifachaa jiran kuni humaa takkallee isaaniif
firii sila gartee galma geessuuf san harkachaa hin jiran. Tanaafi ammaan tana gartee Iiraan tanas diiguu barbaadan. Okay? Tanaafi gartee Libanaan tana diiguu barbaadan. Objectionin isaanii iluma hanga gartee biyya biraa diigan malee ejjennoo gartee galma nuu geessi jedhanii tan isaan lafa haayyatan guddoon takka hin jirtu. Ejjennoon isaanii guututti biyyootan kana hunda diiguudha. Biyya jiddu galeessa bahaa keessatti olaantummaa harkachuudha jedhaniiti namni hedduun haasawaa jira. Israa'el saniif deemaa hin jirtu. Qajeeloo dhageeffadhaa. Israa'el wanni isiin godhaa jirtu olaantummaa biyyootan jiddu galeessaa keessatti harkachuudhaa miti. Wanni Israa'el irratti hojjechaa jirtuu fi godhaa jirtu olaantummaa addunyaa irratti harkachuudhaaf. Takkaa'u world superpower ta'uudhaaf. Kana wanni isaan gartee irratti hojjechaa jiran. Tole egaa karaa oduu teenyaatti as deebina. Tanaaf gartee harka keessan taaptaap godhaa koppiliin godhaadha. Waan dhaga'uu qabdaniin isinitti hima beekaa. Wanni nama isinitti himaa jiru isin gartee akka dandeessanitti firii keessaa gurradhaa. Wanni nammoo isinii himaa jiru hundinuu walitti hidhaadha beekaa. Adda fagoodhaa miti. Biyya teenya irraa kaasi, PP irraa kaasi, Abaawwa boodaa, TPLF hundi siidhaa walitti hidhaadha. Ilaa Israa'elitti wanni nama isinii himaa jiru kun. Tolega, guyyaa irraan tanaa Pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump bareesdee isaa kan inni guyyaa amata 80 itti ta'u kabajachaati jira. Kanuma ilaalchisee mootummoonni addunyaadhaa irra hedduun isaanii baga siin gahe jechuudhaan dhaamsa adda addaa ergaafiiti jiran. Akkasuma sanitti Pirezidantiin Ameerikaadhaa wanni silaa inni hawwee guyyaan irraan tanaa kuni bareesdee isaa waan ta'eef jecha marii Iiraanii wajjin godhaa jiran tana akka gartee karaa mallatteessuudhaatiin eega xumuran booda bareesdee isaa kana wajjin walitti hidhee gammaduudhaaf takkaa gartee celebrate godhuu barbaadeeti. Garuu warreen tokko keessaafuu gartee warreen akka Israa'elii fi politishaanonni biyya tanaatis yaada kana duraa fashaleessaa jiran jeegaa isinitti himeetiin jira. Guyyaa irraan tanaa Pirezidantiin biyya Raashaatis warra baga siin gahe jechuudhaan dhaamsa jajjabaa Pirezidantii Ameerikaatiif ergan keessaa nama tokko. Inumaatu Pirezidantiin biyya Raashaadhaa akka reefuun tana inni barruu isaaf erga keessatti akka ji'utti gartee gabaabinatti gartee afaan faranjiidhaatiin Dear Mr. President, dear Donald, I wholeheartedly congratulate you, such bright, remarkable person and politician, on your 80th birthday. Jeeti Pirezidantiin biyya Raashaadhaa xalayaa Pirezidantii Ameerikaatiif ergerratti barreessee jira. Ja'aniiti gartee miidiyaan Reuters gabaasaa jira jechuudha. Gabaabinatti wanni gartee Pirezidantiin Raashaadhaa ammaan tana godhaa jiru poolitikaadha taphachaa jira. Poolitikaan inni taphachaa jiru Pirezidantii Ameerikaadhaa karaa gartee inni soft side isaatti bareesdee isaa kana laalee Pirezidantii Ameerikaadhaa itti dhihaachuudhaaf yeroo gartee barbaachisaa keessatti dhaamsa kanaa kan itti ergee akkuma gartee yeroo gabaabduu keessatti G7 ta'isaan biyya Faraansii keessatti gartee gaggeessuudhaaf deeman kanarratti Pirezidantiin Ameerikaadhaa Puutin akka dhufu barbaada. Kanarratti gartee waan lafarratti hojjechaa jiran akka gartee sirreessee fi hariiroon isaanii kanarratti jabaachuu bira dabartee inumaatu lola Yuukireenii hojii gaggeessaa jiran kana akka dhaabaniif. Pirezidantiin biyya Raashaadhaa Puutin nama gartee poolitishaanota addunyaa keessaa sadarkaa olaanaatti laalamu. Ammaasis istiraatiijistii akka malee jabaadhaa inumaatu gartee
nama warreen ekspertoonni gartee yeroo hedduu hogguu isaa wajji walgahii gaggeessitu if dura gartee quwattee itti dhufuu qabdu yookiin ammoo waan ati itti dhufteef gartee si dura quwateetiti si harkaa balleessa yaanii namni hedduun irraa odeessaati jiran. Akka gartee inni irraan tana akkaawuntii dhaamsa kana karaa pirezidantii Ameerikaadhaa itti ergee fi inumaatu miidiyaaleen irraa odeessaa jiranitti qabxiilee gurguddoo takka pirezidantii Ameerikaa biratti galmeesseeti jira. Keessaafuu karaa barzdee isaatiin itti dhiyaachuudhaaf jedhaniiti gaa odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Itti aansuudhaan oduun tagataniin isinii himu haalata gartee ammaan tana deemaa jirtu kana keessatti mootummaan Iiraan waliigaltee pirezidantiin Ameerikaadhaa arraan tana ni mallatteessina jedhee dubbachaa ture. Duraan eegalliin isaanii qaamaan mallatteessuudha ture. Sababa gartee rakkoo adda addaa tan isaan lameen jidduu jirtu tan xumuramin tana gareen warra Qatar tan Iiraan keessa jirtu. Yeroo ammaan tana marii tana silaa xumuranii akka gartee isaan qaamaan mallatteessan kaleellee waa xiqqoo irraa dubbadheetiin ture. Takka Jeneevitti akka mallatteessan ture. Takka ammoo Islaamabaaditti akka mallatteessan ture. Lachuutu hataatu hin fakkaattu. Amma immoo gara gartee dijitaaliidhaa takkaa'uu akkanumatti gartee namayyuu itti mallatteesseetuma walitti erguu karaa iimeeliitiin akkasitti gartee godhuun oolan jedhaniiti gaa odeessaa turan. Guyyaa kana garuu eega gartee waraanni Izraa'el haala adda addaatiin magaalaa Beirut tana haleelan booda oduun ammaan tana Bloomberg baasetuun akka jechaa jirtutti waliigalteen Iiraanii fi Ameerikaadhaa tuni galma geessu hin fakkaattu. Inumaatu taayimlaayinii pirezidantiin Ameerikaadhaa lafa kaa'isan dabruu hin ooltu jedhaniiti odeessaa jiran. Gabaabinatti gartee yaanni kun eessarraa dhufeetanii gartee yoo yaaddan taate gareelee warra Iiraan tan gartee as baatee inumaatu gartee waan mootummaan Iiraan dubbachaa jirtu keessaafuu gartee haalata ammaan tana lolli gartee deemaa jiru kun rakkoo lafarratti uumaa jirtu keessaa mootummaan Iiraan nuti yeroo tanaaf marii Ameerikaa wajji goonu guutuutti dhaabnee jirraa jedhanii ibsaniiti jiran takkasan. Lamada waliigalteen tuni dhiibbaa guddoo waan Iiraan keessaa itti haateef jecha keessaaf gartee warra gara faarraayitii takkaa'uu hardlaayinii warra jedhaniin saniin akkasuma sanitti pirezidantiin Ameerikaatis aara gartee warra Izraa'el wajjin waan qabu jecha reefuun tana bilbilaan Netanyaahoo akka malee itti iyyuudhaan arrabsuudhaan inumaatu gartee ati sammuun teetuunis yaaddu akkamitti waan ani baatii meeqa irratti hojjechaa jiru na duraa balleessuudhaaf tattaafatte jechuudhaan pirezidantiin Ameerikaadhaa bilbilaan Netanyaahoo arrabseeti jira. Yaani namni hedduun miidiyaan gartee itti dhiheenyaan beekan dubbachaati jiran. Gabaabinatti pirezidantiin Ameerikaadhaa akka jechaa jirutti mootummaan Izraa'el Libanaan guutumaa guututti akka hin haleelle ammarraa eegaltanii if duuba deebuu qabdanii akkasuma sanitti gareeleen biraatis warreen gartee akka Hizbullaatii fi warreen biraatis jee pirezidantiin Ameerikaadhaa garuu Iiraan maqaa hin dhooyne warreen biraatis hogguu inni jiru Iiraan jechuun jira jechuudha. Isinilleen Izraa'el hin haleelinaadhaa takkaa'u gartee Izraa'eliif deebii hin kenninaadhaafi jechaa jira. Dubagaa kanarratti immoo mootummaan Iiraan akkuma gartee amma dura dubbachaa jirrutti lafti gartee Libanaan tuni keessaafuu magaalaan guddittiin Libanaan Beirut keessa naannoon gartee kibbaa bikka gartee waraanni Hizbullaatii fi uummanni gaa Hizbullaa deeggaran irra hedduun isaanii jiraatan jechuudha. Bikka san haleeluun san guutumatti reedlaayinii keenya dabaranii jiranii. Nuti kana akkanumatti hin dhiifnu inumaatu jechaa jiran. Odoo aduun hin baane guyyaan gaa aduun gartee jiddu galeessa bahaa. Odoo boru aduun hin baane haleellaa godhuudhaaf teenya jaaniiti odeessaa jiran sa'aan amma isinitti haasawaa jiru kanaa'u gartee haleeluun oolan akka gartee reefuun tana haasawaa jiranitti yeroo gabaabduu keessatti haleellaan ni taati jaaniiti odeessaa jiran. Inumaatu mootummaan Iiraan akkuma gartee na duuba gartan kanatti guututti gartee biyya isaanii keessaafuu gartee walakkaarraa gama gartee dhihaa akka jirutti xayyaaronni tokkolleenu akka samii irra hin deemne dhoorkaniiti jiran.
dhorkuu bira dabranii akka gartee haleellaadhaaf qophaawaa jiran garsiisaa jirti. Wanni hundinuu gartee Iraan yeroo gabaabduu keessatti haleellaa ni godhan jedhaniiti gaa irraa dubbachaa jiraniin isiniin jechuu barbaada. Tanaataan iddoo mee waan takka takkas isiniin garsiisaa yoo gartee dhugatti isiniin garsiisaa moo akkamitti dubbiin tuni? Mee waan takka takkas isiniin garsiisaa dhugatti gaalaala mee eega isiniin garsiisaa. Okay. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti hogguun gartee waan akkana tan isiniin garsiisu waan as deemaa jiru ni beektan. Dura dursoo wanni kuni gartee duroona warra Israa'el. Akkuma gartanitti duroonni warra Israa'el akkuma gartee amma dura baranitti samii Libanaan tana gubbaarra gartee isaa olii gad deddeemee waa funaanu jiru, basaasu jiru, akkasuma sanitti gaa bikka adda addaa gartee haleelaa jiru. Gareeleen warra H groupiidha samii keessatti surprise godhanii jechuudha. Akkasitti surprise godhaniiti gaa haleellaa ajaa'ibaa irra gaggeessanii boodarra gartee kunoo duroonni kuni qaamni isaa hundinuu gartee bikka adda addaatti adda faffacee kana qofaatutu walitti hafee isiniin jechuudhaa fi warreen H groupiidha kuni haalan akkuma gartee lafarratti seenaa hojjechaa jiran samii irrattis seenaa hojjechuu eegalaniiti jiranii isiniin jechuudhaaf balayan kiyya. Na dhagayaa jirtan hogguun gartee waan kana isinitti himu warreen gartee na dhagayaa jiraattan mana keessa yoo jiraattan mallattoo naa godhaadha harka keessan garuu taaptaap godhuun dhiisina sheer godhuun dhiisinaadha. Dafa kuma 200 geenye madura inumaa gartee utuu hin dhiyaanne daddafaa gartee taaptaap godhaa sheer godhaa. Let's see, yo haleellaan eegalamteen isinittiin hima. Ammaan live isinii. Okay. Okay. Breaking news in ammaan tana isinii himu dubbii himaan paarlaamaa biyya Iraan. Dubbii himaan paarlaamaa itti jiran jechaa namaatu gartee amma barreessaa jira. Itti jiran jechaa jiranii barruu ajaa'ibaa takka akkaawuntii isaa gubbaarratti maxxanseeti jira. Akkasuma sanitti namni hedduun isa jalaa olii gad wal jalaa daddarbaatee jiranii akka inni jechaa jirutti mootummaan diinni keenya jechaa jira. Inni diinni keenya akka gartee nuufi garee biraa adda babaasuu danda'an takka gartee nuufi garee waliin jiru. Okay? Warra gartee access warra jaaniin isaan kana adda baasuudhaaf jecha tooftaa adda addaa itti fayyadamaati jiranii. Garuu nuufi isaan adda baasuu hin danda'anii yaaduma gartee akka reefuun tana itti olaanaan nageenya biyyattiidhaa dubbachaa ture san dubbii himaan paarlaamaatis dubbachaa jira. Dubbii himaan paarlaamaadhaa warra gartee hardlaayinii kanarraa beeka akka gartee abbaa saragaachiitii miti. Abbaa saragaachiidhaa warra jiddugaleessaatirraa. Okay? Warri jiddugaleessaa irra hedduun isaanii suufa uffatan. Akkasitti dabaafadha. Warreen hardlaayiniidhaa warra gartee toobaa guutuudhaa uffatu jechuudha. Warra gartee akka imaamotaati. Okay? Dubagaa yaanni gartee amman tana isaan dubbachaa jiran yeroo gabaabduu keessatti deebiin Israa'eliif deebuu teessi. Kanarratti gartee amma gara hundaanuu akka gartee isaan kuni inumaatu reefuun tana ammaan tanaa'u pirezidantiinis barreesseeti jira. Pirezidantiin biyya Iraan. Gabaabinatti wanni inni ammaan tana barreessaa jiru akka jettutti akka armaan gadii kana waa hedduu gartee isaan gaggabaabsaniiti barreessanii jirru kuni. The government considers it is duty to support the forces present in the field for the defense of the country and security of the people. One cannot expect steadfastness from fighters who have placed their lives on the platter of sincerity for the defense of the homeland.
while ignoring their needs, facilities, and support in the domain. Ajaiba, ajaiba, ajaiba. Ayyee. Okay. Oh. Breaking news ni sini. Helikoptera Amerikaadhaa kan Apache gaafattoo Hormuz keessatti dhoome san irraa haasofneetu turre torbaan dabre keessa yoo yaadattan. Warri yaadattan mana keessa ni jirtanii. Helikoptera san hogguu dhoomu Amerikaan akka jettetti paayilotoota helikoptera sanii habba lama drooniidhaan deemtu. Takka agartee doonii namni hin geggeessine saniin bahara keessaa isaan baafneeti jirraa ja'anii akka dubbatan isin himaatiin ture. Reefuun tana oduun akka baate jettutti paayilotonni xayyaara sanii tokko du'eeti jira. Garuu jarri nutti himaan jiranii warri Iiraan viidiyoo gadhiisanii jiran. Isaan gartee nuu miti warri haleelichaa jiranii beeka. Garuu immoo naannoo san hundinuu gartee waan kaameeraa jala jirtuuf jecha viidiyoodhaan helikoptera san isaa dhoomus akkasuma san paayilotichi gartee isaa gubatee gacaa jiru. Akka gartee oduun yeroo dabartee baate jettutti droonni paayilotii kana xayyaara kana dhahe paayilotoota lameen jidduu seene jaaniiti odeessaa turan. So hogguu gartee haleellaan isaa gartee paayilotoota lameen paayilotoota gartee tokko sin ta'a miti isaan kana lameen jidduudha seenee jaaniiti odeessaa turan. Tanaafuu gartee akkaataan paayilotoonni lachuutu odoo itti hin du'in boodara gartee bahara keessaa itti baasan hogguu dubbatan. Egaa namayyuu gartee yeroo saniif oduu amananiiti jiran. Ammoo akkamaan tana viidiyoon gartee gadhiifame kun agarsiisutti paayilotichi tokko samiirrattuu du'ee jira jechuudha. Odoo lafatti gadi hin bu'in. Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan wanni gartee oduun isinii himu naannoo West Bankiidhaatii fi Gaazaa jidduutti mootummaan Israa'el lola jabaa akka irra gaggeessaa jirtu reefuun tana dura dubbadheetiin jira. Inumaatu galgala kana horiilee uummata gartee West Bankii keessa jiru gareen warra Israa'el takkaa gartee seetelaroota warri jaaniin takkaa warreen gartee lafa saamuudhaan beekaman makiinaa manneen horii namaa kana hunda gartee keessa deemaniiti ibiddatti qabsiisaa jiran. Ibiddatti qabsiisanii namaas waliin fixaa akkasitti gartee horii namaa kana eega gartee balbalee booda lafa san saamanii jechuudha. Waan akkanaa kana gartee